Gitani igarrameen kun ijoolleen keenya garuu maal ta'artu qoy. Ijoolleen waan akkasii hojjechaa ooltan. Namni akkasitti bakka amma bara baay'ee hannaan nu beeksisuuf barame. Bakka hundatti akkaawuntii bananii asiin achi barabbaru, achiin achi barabbaru, asiin hatu. Dubartiirraa bakka waan hin taane bakka waan like society keenya keessa hin jirre asirratti dhufanii viidiyoo walii gadhiisu waan hamaa waan hammeenya like maaliif waan akkasiin like waan aadaa keenya keessa hin jirre safuu akkasii maa akkas gootu qaisin dhugaa rabbi baay'ee nama qaaneessitu amma social media irratti tokko dubartii qullaafaa post godha tokko inni simmoo asitti dhufanii intini jedhanii wal arrabsaa oolu eessatti guddattan isin oromoodhumatti isin guddisee nadhiba bar dhugaa rabbi garam deemaa irra qoy aadaaf duudhaa kaleessa abbootiin keenyatti nu guddisuun eessatti ganne qoy nuti ijoollee keenya maal dhaalchisuuf deemna qoy gitaan anaan kan na aarsu bar ijoollee keenyaaf maal kennuuf deemna qoy gara fuulduraatti ምንድነው የምንሰጣቸው ለልጆቻችን ይታ እንደዚህ አይነት ሌብነት እንደዚህ አይነት እንትን ደሞ ልናወርስ ነው እንደኛ ከአባቶቻችን ያልወረስ ነው This is so shameful ugarabi ijoleen akkas gootan ammayyu asjala jirtu isa ugarabi uga bayina magaddisiisa ugarabi uga afaan tokko asaa afaan tokko intini gocha akkas walirratti gochuun is not nice sirrii miti dhugaa rabbi sodaadha Alex. Ijoollee taappii godhaa dubbatuunni isin taappii godhaa. Sagalee keenya gadi qabeera okee taappii godhaati. Sheer koppiliin godhaa intalillee furmaatee gasii dhabde amma argatti. Tokkuma hojii keenya addoodha uummanni ana qasii dubbadhe dogoggora hin qabu okay nu biraa deemeera ijoollee taappii godhaati haqa siin dubbadhe ajandaa kana fidde jetto yoo ta'eef birrii 90 naan jette miti caaltu miti reerta kanaafan 83 jechuudha kanaafan waan isin jettanii ifa baase waan isin jettedha yeroo deddeebitee tumtee mubaarakitti illee imatteetti kana dogoggoran qabne jechuudha dogoggoran qabne isin 10 geeftuu bitu barbaadde akkaawuntii dogoggoraa itti galee sagalee amma danda'u ta'eeraa fi raachee gurra buuseera raacheen immoo mucaayyuu beekaa jaatu ba'e 83 jechuudha asumaan follow sana godhaa tiktokiin kun kana dabamee jira wannan balleessin qabu arraachi akka lubbu kiyyaa jaalladha annama raacheef wanta gurguddaa hojjedhe namaan illee wal lolaa turedha wanta guddaa hojjetaa turedha isin immoo sagaleen qabdu raacheen nama kamuun tuffatu isheen garuu sagaleen qabneef sagalee si ta'e kana himuu dirqamee jechuudha kana himuu kan dirqame kun dogoggora koomiti waan ta'eef kanuma himuu fanni nagalcheedhaa ture akkaawuntii yuu feekiidha ture jechuudha galatooma 83 nyaatamtee isheen 83 nyaatamtee taa'umsi sirrii miti raachee waa guddaa yaaddeeti harkaa fudhatee bilookii godhee hiriyoota nama gaafatan bilookii godhee mubaarak illee arguu hin dandeenye anallee yeroo hedduu caaltuu natti deebitee suuraa isaa natti fidaa turte
kanaaf caaltu amma karaa tokko namanni raacheen beeku waan ta'eef abshirsiin jira garuu karattoo namni balleessaa dhanaan jedhu jiraate amma tokkuma hojii keenya kan jiru wayitu jira an kana irratti balleessaa miti ummata sheer godhaa fi taappi godhaa amma inni dhufutti taappi godhaa fi sagalee ta'uu fi baay'een cinkame kanatti muufi baay'een cinkamaa ture laayivii irratti hin argine malee jechuudha isin intalatti himne garuu sagalee eega siinatti mattee karaa kamiin taa'ee ijoollee amboo keessaa barbaadaa ture kaleessan kunoo na bira jirti caaltuun ijoolleen amboo keessaa safara isaa jirtanii kottaa jedhee waamaan ture suuraa isaa fichisiisee caaltuun fichisiisee suuraa isaa fichisiisee ijoolleen hin beeknu jedhan barbaadee dhabe jechuudha. Kunoo caaltuun jirti jechuudha ijoolleen beektan natti kottaa jedhee baay'ee barbaadaa fi ture dhufeera raachina dubbatu. Baga dhufte raachee dubbadhu. Duraan gaafachiisna amma ijoolleetti bilbileera ijoolleetti dhiyaatanitti dura karaa sirrii birrii keessiif deebisuu qaba obboleettii koo caaltu na ani waan hin danda'u nan godha akka birrii keessiif deebisuuf. Dura ijoolleen itti himanii tokkummaa riisitichi si bira jira. Isi bira jira ana suuraa natti fiddee si waa hunda ofirkaa qabdi natti erguu dandeessi si erguus danda'a sittis erguu dandeessi natti baay'ee natti deddeebi'aa turte waan si ajaa'ibu suuraa isaa qabattee rakkadhette. Miseenjarii irratti raachee tasfaayee kan godhu amma na erga. Okay. Rakkoon hin jiru caaltuutis na ergi keessaanii risiitii isaa waa hunda kunoo isa kana tiiktookii isa eegasii irratti osoo hin taane tiiktookii isa kana irratti raajee koommoo maqaan feesbuukii kanuma fooloo si godhee jira nyuusa. Asuma irratti ergi baay'ee ergaa fi ammumayyuu rakkoo hin qabu barbaade jechuudha. Kanaaf raachee baay'ee natti deddeebi'aa turte suuraa isaa fiddee ijoollee ammoo jedhee barbaadaan ture guyyaa lama dura nama 300 waan akka naannoo bira ture barbaadaan ture namoonni beektan suuraa isaa jedhee baay'ee barbaachaa ture mubaarakitti illee madheer argamuu hin dandeenye naan jettee natti deddeebi'aa turte aaruu qabda jedhee nu beektaa lolaanii ture 90 san jira 83 malee xiqqoo si'an isa seenyu jette 83 dogoggora jechuudha 7 dogoggore. Kana baay'ee natti deddeebi'aa turte na aasofsiisaallee laayivii illee seentee ijoolleen na jalatti dhufteedhanii guyyaa 2-3 natti deddeebi'aa turte amma garuu wanni sirraa eegamu jechuun as keessatti miira keessa seenta osoo hin taane laayivuma kee geggeeffataa karuma nagaadhaan wama nagaa tokko dubbattee oo harkaa fuudhamuu fi danda'a deebi'uu fi yoo dadhabame ati wanta ati gootu hin jiru garuu utuu si beeku namni kun si beeka sirriitti akka si beeku beennaa giiftii raacheedhaan an kenna jedhee harkaa fuudhee dhibba si beeka shakkii tokko hin qabu utuu si beeku waan akkanaa maqaa keetiin hojjechuun isaa sirrii miti dogoggora guddaadha maqaa keetiin waan akkanaa hojjechuun isaa utuu si beeku namni si hin beekne rakkoo hin qabu utuu si beeku immoo maqaa keetiin dalaguun ilmoon namni kun namummaa waan qabu dogoggora hojjetenni ati wanta goote tokko hin qabdu ati hin beektu miira kee garuma laayivii keetitti deebisiiti xabbuma keetti fufii namoota mudannoo haaraa qabanullee itti fufuu caaltu ati risiitii ergi kun miira kee eenyu gochuun qabu jechuu barbaadeetanii mucaan wannan kaasuu barbaadeef natti deddeebite baay'ee natti deddeebite mubaarakitti illee deemee fala dhabeera jetteeti. Joordoon keessatti natti fakkaata biyya itti dalagatanii argatan miti joordooniin maqaa dhaga'uun kee mala biyya baay'ee rakkoodha joordooni biyya baay'ee rakkoodha ijoollee durbaa biyya baay'ee rakkiftuudha hojiidhaan illee akka waan hojii qonnaa hojjetamuuti biyya sana biyya baay'ee ulfaattuudha. Kanaaf miira kee illee wanni waan akkanaa irratti miira kee haamilee kee tuqu hin jiru maaliifi wanni ati goote jiru ati aaruu hin qabdu jechuu barbaadeetan yoo danda'ame namuma sanaanii lakki wanni akkanaa sirrii miti jechuu qofadha malee wanni ati balleessite hin jiru wanni sirraa eegamu hin jiru galatoomii dubbadhamu. Ishi caaltu amma miseenjarii irratti deemitii naa ergi nagaan bu'us ermii koo welkaam wandame ermii wandame thank you so much caaltu na dhageessita. Messenger irratti risiiticha na ergi. Messenger qabu WhatsApp malee.
እሺ ዶኩማ ወስቲ ባባ ናር amma baye si ergani na erga amma qataron godiniti kuno asin bayti messengerii qaba rachi follower ke jira Facebook sirma si godhe jira sin argani lalate enyu keessa gala waan ta'e yeroo dhufe waan enyu ta'e amati okay amma buyi kottuti waa stapis ta'u karaa TikTok na erguu dandeessan karaa kam TikTok kana garuu saduraa irratti barreessin TikTok sakana walirraa qabna follow walirraa qabna galatoomi bu'ina ergi rachi karaa mata jira si erga galatoomi rakkoon qabu caaltu inni bisis nashi abshir galatooman illee sirraa bu'aa ulfaadhu achi amma baye si erga Facebook nan beeka kan saa normaalii nan beeka sa feekii jettanuuni nan beekan kan saa suma sirrii nan beeka Hey guys, I'm gonna grab you another simuin na daga makakotin ብዙ ፌስቡክ አካውንት አለ የውሸት በስሜ የኔ ፌስቡክ አካውንት ይሄ ነው ራቼ ተስፋ የሚል ነው 140,000 ፎሎወር ያለው ይሰከነ ፌስቡክ ኢንጎ ከነ ኢንስታግራም እንኳን ብዙ የለም 4-5 ምናምን አለ በስሜ ከንኮኒ ሲሪ 40,000 ፎሎወር ያለው ለበኔ በስሜ ሰው ገንዘብ ከጠየቃችሁ ለማንም ገንዘብ እንዳትሰጡ እኔ ብር አልጠይቃችሁ እኔ ምንም ቢፈጠር ማለቀነ መንጋፈዷን ከነቤ ከዳ ነኒ መቃኮቲን ጋፈ ማለቀ ሲንጋፈቱ ዲንኬኒና namni maqaa kootiin gaafa maallaqa siin gaafatu ittiin kennina. Dhagaa bakka namni maallaqa maqaa kootiin siin gaafate taanaan ittiin kennina እንዳትሰጡ በስሜ ገንዘብ ይጠይቋቸዋል እንዳትሰጡ እባካችሁ እኔ በጣም እየጨነቀኝ ነው አሁን ከዚህ በፊት አንድ ልጅ እንደዚህ 70,000 ብር ለአንድ ልጅ ልካለች ፌክ በቃ ቻት ሜሴንጀር ይረት ቻት ወሊ ጎዳኒ ራቼ ተስፋዬዳ አቺን ቦደ ማለቀና ያርጌዴኒ ሽን ዱጋቲ ፈካቴ ማለቀ ያርጌዴፊ ቲክቶክ ይረት ይሰም ራቼ ተስፋዬ ከንኮ ይሰከናፊ ትሪደንቲ ሰበብ ጉዳሰ ጀዱ ቆፈደ ቲክታክ ይረት ገሩ ሜቃ ጅረሴተኒ ራቼ ተስፋዬ ከንጀዱ ላሳያችሁ ስንት እንዳለ ራቼ ተስፋዬ ገሩ ሜቃ ጅረሴተኒ አዩ ይሄ ሁሉ በስሜ የተከፈተ ነው ራቼ ተስፋዬ የሚል ነው አዩ ይሄ ሁሉ በስሜ የተከፈተ ነው ራቼ ተስፋዬ የሚል ይሄ ሁሉ በስሜ የተከፈተ ነው ማለቀቂ በእግዚአብሔር ገንዘባችሁን አትስጡ በተለይ አረብ ሀገር ያላችሁ ሴቶች ማሎ ማለቀቂ ሰኒን ከኒና ኢንቱን ከኒና ኢቭን ኢረጅ አለተኒ ፊን ከኒና ከነ መስነብ ሰፈር ጎተናች ዲምተኒ ከነ ቀስ ጎተንኩ ጅሪኛ ኬሰን ጅሩፍ ጅሪኛ ማቲ ኬሰን ጅሩፍ እንዴ መስነ ከነ ማተን እንከኒና ማለቀነ ማፍ ኢራፋት ትስጡ በቃ ጌታን ዲቪሲን ጃለቲ ታናን ኦፊ ወጀተ ተያኛቱ ጃለለቱ ሲንፋነ ጅረታና ማለቀ ማሊፊ ሲንጋፈተ ዱሩ ዲረቱ ማለቀ ዱበርቲፍ ከነ ማሊ ዱበርቲቱ ዲራፍ ማለቀ ከና እንከኒና ማለቀ ኬሰን ለማን ብላችሁ ነው መክሰዱት አርሜ ኬሰን ይፈርጋ ይወርጉ በርባደል ጌታን ይምሬን ነው ነመጃለቹ ዋንቱ ነመጃለተን እንዳፍሙ ማለቀው ፊ ባሰኒ ከን ነው ምትበር እንዲም እሲም ማሊፍ ለምንድን ነው እንደዛ የምትለፉት
ሰው ብንጠይቅ ባይዜ እንደዚህ ገንዘቡን የተበላ ብዙ ሰው አለ። ጌታ እኔ እኮ ደግሞ ደጋግሜ ነገርኳቸው። ምን ላድርግ? ጌታን ደጋግሜ ነገርኩ። እዚህ ላይ በስሜ ምናምን እንደዚህ ከፍተው ከጠየቋችሁ አትስጡ። ዴዴ ቢሴንስ ኔቲሜ ኢቨን ሪከርድ ጎደሜ ፖስት ጎደሜ ቪዲዮን ኬናዳ ሪከርድ አድርግ ብዬው ሪከርድ አድርጎ ተለቋል። ብዙ ሰው ጋር ደርሷል። ምንም ይባየ ደገር ጋርቢ እሺ ማሉማፉ ሙጭቻዋን ጋዲስ ነው እንዴ አመሄሬ ለሳት ቢልቢሌራ ሄሪውን ይሳሳ ጋፈተን መጀመሪያ ቤተሰቦቹ ጓደኞቹ መጀመሪያ ይጠይቁት። ከዛ በኋላ ካልሆነ በሌላ መንገድ እንሞክራለን። በጣም ደከመኝ ሲጀመር። ሳይንስ ኦኬ አከም ሌንሱክ መጋዳ አይ ብሩ እኮ አይደለም ትንሽ ነው ብሩ። እሱ ብቻ አይደለም በዛ እንደዚህ አይነት ነገር በዛ በኔ ስም ያስመስሉ። ካን ኮሚቴ ላይክ 125,000 123,000 125,000 ካን ኮሚቴ የኔ ፌስቡኬ 138,000 አይ ቲንክ 138,000 ነው። የኔ ፌስቡኬ 138,000 ፎሎወር ያለው 138,000 ፎሎወር የኔ ፌስቡክ። ሌላው እንዳለ ፌክ ነው። አሁን ፎሎ ያደረጋችሁት ካለ ፌስቡክ ላይ አንፎሎ አድርጉት። የኔ 138,000 ያለው ነው። ኤርሚኮ ራቼ ተስፋዬ የሚል ራቼ ተስፋዬ ወይ ካጠገብ አትጠገብም ይላለው። ዚስ ኢዝ ማይ 138,000 ፎሎወር ያለው ሙዲን ጨረበው። ጌታ አሳዘነች ልጅቷ። ዱርዬ ልጅ እኮ ነው። ፌስቡክ ይረቲነ መነ ማረብ ሳውሉ ነምቤካኔ የኔ አይደለም የኔ ራቼ ተስፋዬ 138,000 ነው። ምን ፌስቡክ ብቻ ነው ሌንሱ፣ ቲክቶክም ምንም ነው እንጂ ማሉማፉ በቃ ምንረፍ ሙዲንኮስ ጨረበሜ ሙዲንኮስ ጮሮበሜ ኩኑ ብሪን ከሌፊ ባይዘ ሪሲቲንግ ኩኑ የገባለት ብር የውና ሪሲቱ ጋረቢን ገዲሷን ምጫከል አመሴራን ጋፈቺሱት እንደማ
dhugaan gadhiisuun bisa ይመልስላታል ብሯል እውነት this is not right like serenity dhugaa nande bisisaaf baay'ee dhugaa nande bisisaaf very soon አሁን ለጓደኞቹ ተነግሯል የማይመለስ ከሆነ ሚሊዮን ይሰጋፈቱ ያለኝ ሱቁ በቃ ጋይስ እነ ደበሬ ለናረፈ በቃ ሄሉኮ የኔ እናት ዌልካም ደህና ነሽ ሄሉኮ እንዴት ነሽ ጋይስ ነጋና ቡላውን ቡምቲኬስን ባይኒ ሲንጃለና ባይኒ ሲንከበጃ ወሪ ረፉፍ ዴምተን በቃ ይባ ወሪ ኦሉፍ ዴምተን በቃ ይባ ኦላ ጋሪፍ ጋሩማን መነኬስ እሺ ሉቆ እንኳን ደህና ሆንሽልኝ እኔ እናት ለውጣ ስለመጣሽልኝ ደህና ደሪልኝ ሁላችሁንም ባይኒ ሲንጃለና ባይኒ ሲንከበጃ ገርማሙት ነጋና ቡላ